Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyyaa ilmaan Oromoo ani dhufu baga dhuftan isiniin jedha. Har'a waan ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufe maali yoo jettan nyaata ajaa'ibaa nyaata yeroo baay'ee ilaaluu malee maalirraa akka hojjetamu hin beekne. Nyaanni kun karaa gabaabaa biyya keenyatti illee gaazii kaarabaa ta'e gaazii harkaa ta'e dalagatuu hin dandeenya. Amma fakkeenyaaf baadiyyaatti yoo dalagannee ibidda jala qabsiifnee baala jirurraa hin dalaganna jechuudha. Biiza arabni jettu sanii lixima biizati tibisa busbuusa jettiin jarri beeytanii biyya keenyatti immoo qixxaa tokkosi jedhanii dalaganii fakkeenyaaf awwala nyaata kana dhugatti viidiyoo namaatti irratti ilaalee dhugaan na ajaa'ibe ofillee jarrabe argee waan ofii baranne maa namaan qoomne birri bichaa fudhannee biyyan gallu waallee irraa baranna jedhee isin barsiisuu fi akkasumatti turtii keessan haga viidiyoo kana dhumaana waliin tura qajeellee irraa baratuuf qajeellee ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf lixii argitanii haala kaayee jiru kanaan awwala harcee fudhattanii harcee mushakkala akka shorbaatii fi daakuu adiidha daqiiqa. Isaanii lama harcee mushakkala fudhattan harcee jira. Harceen haliibanii dollee hin danda'ama yoo wanti biraa dhabamee amma daqiiqa fudhattanii isaanii lama kanumatti turtii keessan wajji godhaa seeraan laala. Gingilchitanii irraa huura ishee wal namaa walitti naanne kun jala gadiin tartii turtii keessan anumaa wajji godhaa seera yoo laalle seeraan hubanna. Okey, amma harcee geessine meeshaa isaaf qophaa'ee jira. Faneellaa itti gootanii yoo dadhabdan kaameraalleen hin ta'a. Kaameraa milaagaa lama milaagaa xiqqaa tokkollee itti godhuu dandeettanii. Asala daa'ima jechuudha akka biyya keenyatti. Soogiddattiin gootanii soogidda jennaan soogiddi biyya keenyaa jajjaba waan ta'eef buulleessitanii daayitanii itti gootanii bishaan haguma ga'ee harcee keessaniitiin asitti ana biratti birciqoo 2-3 nama barbaachisaa isin birattis haguma hojii keessanii itti godhattanii haguma harka harcee qopheeffattan jechuudha. Jirtan kanatti bishaaniin wal fudhachiiftanii kaameraa sirriitti wal fudhachiisuu qabdanii daarii isaa kana lamaan laazima wal fudhatuu qaba. Tartiiban ooftanii harka keessan niqadhaatii naamusa bootaatti dalagdanii eeggataa akka hojiin keessan isin harkaan banne eegatti xaartan jechuu kiyya. Bishaanii eega tartiiba lamaan wal fudhachiiftan sirriitti laayixanii haga humna qabdan itti fixattanitti akka wal fudhatutti qodaa itti laayixanii irraan qayyarattanii yoo dandeettan achitti illee itti qadaaduun kun fedhii keessanii akka dafee isinii bukaa'uuf isinii bokoka. Amma marree achi kenna jechuudha haga daqiiqaa muraasatiif jechuudha ganni gizee nuu fudhatee nuu bukaa'uti wanta biraa qopheeffannaa meeshaa ittiin dalaynu meeshaa irra dalaynu eegaa akka bukaa'ee kun argitanii haala kanaan lixiin akka itti wal fudhate ilaala. Das nama jedha harkaanuu yoo qabatan lasas jedhee. Mallee zayitiin biyya keenyaa zayitii 2-3 waan ta'eef bifti isaa zayitiin diimaan xaa'ama dhayaa zayitii adii zayitii marqaatiin itti fayyadamtan jechuudha. Zayitiin shiroo dalaguu odoo balleessuun ta'in hin dhaya xaamaa nuugidha. Zayitii talbaatitti fayyadamtan. Haala kanaan kukkuttanii lafa kaayattanii dalagaa keewu akkatti wanti yoo gootan isinii mijaa'aa wayita fudhattanillee isinii wal qabataa lixiin addaan isin harkaan citu haga feetan yoo bal'iftan. Dhugatti nyaata argamu miti viidiyoo kana sirriitti yoo laaltan irraa hubattanii das nama jedha laalaa haalli lixii isaatti bal'isanuu yoo tolchitanii laayizii ta'uudha. Tirii irratti dalagattan amma kun saffaa matbaatii isinuma jiru irratti dalagatanii beeka biyya keenyatti zayitii tiriidee tolchitee walitti marta. Maaliif zayitiin kunillee keessatti gizee bilcheessutti jirtu isin gargaara hin bokoka lixii yoo zayitii keessaa qabaate. Turtii keessan akkasumatti na waliin godhaa viidiyoo sirriitti daawwadhaa akka booddee hin taane hin jenne
jarrabaa laalaa. Ani amma wanti baay'isuuf miti lixii kalaas marama isinitti agarsiisuuf argitanii ka dura marree lafa keenne amma bokkokee jira. Amma gara haala gama bilcheessatiitti deemnaa turtii keessan wajji godha argi. Lixiin dura zayitiin marree faayidaa inni fidee viidiyoo irrattuun argitan jedhee yaada maaliifi bokkokee maashaallah das nama jedha. Amma gara itti bilcheessa deemnaa eelee teessan laazim ibiddi jala qannafamuu qaba. Ammallee harkisaa lixillee haga dura xocheessitanii bal'iftan san hin bal'iftanii likkimatti addaan bal'iftan jechuudha. Dura zayitii obaasuuf bal'isne ziyaada. Amma gara bilcheessuu seennee jirra. Eelee teessan wayii ruguun laazimaa jala isii rigaa. Okay. Akkam das nama jedhaayyuu bokoka kaama jidduutti bokoka kana ima dhiiftan isa maaliifi nafaasa fudhachiisee akka martuu isa faana bokoku godha. Yoo achiin qilleensi seene immoo hin bokoku jechuudha. Qilleensi gama tokko yoo seene odoon bokoki nafa. Laakiin harkaan akkana godhaa yoo deemtan sirriitti bokoka jechuudha. Amma garagalchinaa odoo dura garagalchinee dura zayitii itti firfirsitanii maaliifi zayitii wallaamu kamuu ta'eeyyuu dhadhaa ta'ee zayitii ta'ee baay'ina dura argattanii firfirsaa gubbarraa kan dhumarraa kun isin gargaara. Maaliifi xaa'ama heloo godhaa namni zayitii baay'ina dhadhaan jaalannis hin jira. Gariin dhadhaan bakka dalagaatittis foolii kenna jedhaa zayitii illee fayyadamuu hin dandeettan. Garuu nyaata